Abbaa Malkaa Yookaniif immoo barsiisaa aadaa Oromooti. Isaa wajjiniin marii waliin geggeessina dhimma aadaa Oromoo irratti. Obbo Badrii Adam affeerraa keenya har'aa kabajanii istuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif maqaa daawwattoota Jirraa Miidiyaatiin hedduun galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan. Isinis dhugaan isiniin jee galatoomaadha. Silaafuu Jirraa Miidiyaa jettanii gartee maqaa kana moggaaftanii deemuu keessaniifis tan duraatiifis yaadannoo goota keenyaa qaalii egaa akkuma koloneel Gammachuu Ayyaanaa jee warruma darban qofa faarfachaa ooluudhaan garuu nama faarfachuudhaan malee yeruma guyyaa irraa kanallee garaan keenya nu dhukkubu gaa miidiyaa kanarratti naaf eertanii waan xixiqqoo jijjirtu waa'ee dhimma aadaa keenyaa waa'ee eenyummaa keenyaa nagaafachuu keessaniif galatoomaadhaan jaa achumaan gaa ani Badrii Adamiin jaamaa kan inni itti dhaladhe Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu naannawa galma jajuu bakka jedhamtu gaanaa ijoolleetiin achi ba'ee biyya Soomaaliyaattiin guddadhee gar tokkos Rooma biyyuma alaa kana egaa biyya kanaas eegaan dhufe ganna 30 olii egaa kanumaan Tole bareedaadha. Himala Oromiyaa baati gara Soomaaliyaatti imaltanii achiin boodas moo amma biyya jirtan biyya Kanaadaa Torontoo asuma ollaa koo jirtu. Tole Obbo Badrii aadaan saba tokkoof maali? Aadaa jechuun walumaa galatti maal fakkaata mee isin biratti? Aadaa jechuun maalummaa saba tokkoo waan ibsu jechuudha. Dimshaashatti. Mallattoo takka ammoo simbol ammaan ta fakkeenyaaf yoo kan fudhannu taate lafa addunyaa kanarratti saboota gurguddaa jira, beekamoo jira. Mallattoo isaan sun ittiin beekamantu jira. Akkuma gartee nuti ammaan tana halluu waliigalaa kan godhanne, odaa godhanne kanatti sabni tokkoos maalummaa keeti. Aadaa jechuun maalummaa keeti, eenyummaa keeti. Sihi jechuudha, waan si ibsu jechuudha. Aadaa jechuun beektaa waan guddaa of keessaa qaba. Akkaataa jiruu fi jireenya saba sanii jechuudha. Aadaa jechuun hooda of keessaa qaba, seeta of keessaa qaba, laguu qaba, safuu qaba, akkaataa fuudhaa heerumaa qaba, akkaataa xiqqaa fi guddaan itti wallaaluu qaba. Akkumaan siin jedhe safuu fi waanuma inni hammanne hin qabu jechuudha. Aadaa jechuun bulmaata kan barreeffamee jiruu fi kan barreeffamnee hin jirre of keessaa qaba jechuudha. Aadaan saba tokkoo. Saba tokkoos kan saba kaanirraa adda godhu isa. Fayyaa ta'e Obbo Badrii Adam dhugaadha. Aadaan mallattoo saba tokkooti. Aadaan eenyummaa kee kan ittiin mul'atu. Aadaa gaafa jennu yookiin immoo aadaan tokko namni aadaadhuma keenya jedha. Aadaan sun garuu kan maalii akka ta'e perfect ta'eetoo eenyu siin ibsu. Aadaan Oromoo mallattoo eenyummaa Oromooti. Mee aadaa Oromoo kana keessatti yeroo baay'ee qaalluu ni jira. Kuni kenna Waaqayyoo Oromoodhaaf kenne fi ayyaantu waan jedhamutu jira. Namni hedduun illee maqaa kana ni moggaafata. Maaliif aadaadha? Maqaanis moggaasni maqaa aadaa keessaa isa tokko. Mee waan kana lamaan akkamitti naa ibsitu hordoftoota Jirraa Miidiyaatiin? Waa'ee isaa kana gadi fageenyaan ani sirriitti hin beeku. Garuu hangaan irraa hubadheen jira. Yeroo ammaa tanaa kanatti aadaan teenya, aadaan Oromoodha. Oromoon akkuma atuu beektu bal'aadha. Biyya bal'oorraa addaan fagaatee bara dheeraadhaaf qubatee jira.
amantii fi aadaa biraatiin makatee jira. Sirnoottan adda addaa kan gara kiristiyaanummaatiirraa fi karaa islaamummaatirraa dhufee baay'ee tokko makatee seenaa bara dhiyoodhaa dubbachaa hin jiru. Kana bara gartee qaroomina dhala gurraachaa akka ammaanta warri faranjiidhaa jedhan kanatti qaroomina warra gurraachaa cufaa warra Ijiptiitiif kennan. Warri Ijiptii sanuu warra booddee kana biyya Arabaatii fi biyya Faranjiirraa achitti godaanee horee iccitti ilmaan Kuush baratee achitti maxxananii aadaa keenya fudhatanii sirna waaqa tokkichaatillee fuudhanii gara Awurooppaatii fi gara biyya Arabaatti galchanii ilmaan Aadamii fi ilmaan Maarree jedhanii akkasitti kan seenaa dhala gurraachaatu awwaaluudhaaf kan achirraa as dhufe. Oromoon kana keessatti baruma amantiileen lamaan isaan bira geessetti waa hedduudha. Anamma fakkeenyaaf waan inni amma asirratti siin gartee aadaa naannoo keenyatti maantana Giste Faaxumee Tirassuullee janiiti faarfatan. Isin tani akkuma gartee naannoo gara biratti maqaa maaram jedhanii ittiin faarsan kana. Wanni jedhamu ateeteedha, buufachuudha, waan akkasiiti. Garuu inni suni waan amantaadhaa fi doorsifama takka ammoo waan ofii gallakkisuu dhagamanii maqaa gara biraa ittiin waamanii itti ofii yaamani. Ammaan tana qaalluu fi ayyaantuunis yeroo ammaan tanaa kana keessatti yeroo aadaa Oromootii fi duudhaa Oromoo ganamaa deebifna jennu kana keessatti baay'ee wal falmisiisaadha. Maali jecha waan baay'ee qoratamuun irra jiru. Waan abbu lamaa fi sadii qofa achi lakkaawwannuu miti. Waan inni akaakuu kiyyarraa dhagaye akaakuun kiyya abbaa isaarraa takka akaakilee isaarraa dhagaye achi fagaatti. Akkaataa ittiin wal qabsiifnee deemnu. Ilmaan Kuush qaroomina dhala gurraachaa achirraas ka'uu danda'u nurra jira. Akkamitti tokkummaa waaqaa lafa addunyaa kanaan ittiin barsiifamee waaqni tokko kan jiru kana maanotisis faranjiin jettuun san. Achirraas qabdeeti achiin as deemtee dubbiin qaalluu fi ayyaantuudhaa akkamitti dhufee kan jiru kana bifa saniin suuta itti addaan baafatta. Yeroon ammoo akkaataan itti addaan baafattu hoodaa warra kaanis sirriitti qorachuu danda'u namarra jira. Ammaan tana warri amantii kiristaanaatiif amantii muslimaa amantii sirriitti gadi fageenyaan keessa qoratan hiikaa adda addaa sirriitti ammaan tana doktorotiidhaa jira. Isaan san akkaataa qoratanitti hundeen waa hundaatu akkaataa sirna dhalli gurraachi uumeedha. Sirna dhalli gurraachi uume. Waan tokkollee wanni waaqni achi nutti gad erge hin jiru. Oromoon akkasitti beeka. Isaa fi waaqa isaa jidduudhaas namni tokkollee hin jiru. So ayyaantuuni wadaajni akkaataa Oromoon dur itti taa'u. Eegama makame kanaa siin jechaan jiru waan beeke. Wanni takkitti namni keenya beekuun irra jiru ayyaana waan jedhan ayyaana waan jedhan san qofa beekuudha. Ayyaana hoggaa jettu naannawaa keenyatti ammaan tana ayyaana guyyaa akkasii takka nasiiba fa'aas ni jedhaniin saniimi ayyaana jechuun waan faranjiin spirit jettuun kana. Inni kuni abaabilee keetiitu si keessaan jiraachaa jira jechuudha. Maal jecha ati DNA isaaniiti. Ati lafa addunyaa kanarra jiraatteeti isaan lafa tanaa fi si asirra dhiifatan. Especially namni Oromiyaa jiru. Siigalee miti kan nu dhaalchisan qabeenya keenya nu dhaalchisan lafa teenya biyya teenya eenyummaa keenya warra nu dhaalchisan san ayyaana kan jennuun kan halkanii fi guyyaa namni Oromoodhaa warra ifii faarfachuu qabu isa. Halkanii fi guyyaa haadha ofii, abbaa ofii, abaabilee fi akaakilee fi waammachaa gootota ofii kan yaammachuun irra jiru isa. Isa kanarraa hin maqe Oromoon.
So amanta waan gartee Oromoo wal falle qaalluu fi amanta qaalluu gosa qaalluu jaan faadhaatu jira bara. Gosa guutuu ta qaalluu jaan. Qaalluun garuu namni Oromoodhaa kan iddoo adda addatti qoodamnee jirru. Amantii warra Arabaatii fi amantii warra Kiristaanaa tan adiidhaa kana keessa warra Yihudaa keessatti qoodamnee jirru. Jechoowwan sun hundeen isaa eessaa dhufanii beekuu danda'u nurra jira. Sii galee miti? So isa sanii fi jechi tabaroo laali gaafa nu bira dhufan maal godhan beektaa? Maqaa achii moggaafataniiti sirna isaanii san bifa ittiin keenya akkaataa ittiin keenya sirna gadaatiin bulaa miti. Sirni gadaa keessatti namuu gaheedha qaba. Namuu gahee qaba akka umrii isaatiin. Kana jecha hojii ati hojjettu ani ittiin seenu. Gaafa dabareen kiyya gahe malee. Dogoggora jiruu fi waan jiru guddinaa fi hir'ina jiru akkaataa itti ibsattuutu jira. Gaafa sirna keenya san laamshessuu barbaadan qaalluu ayyaantuu maal janiiti yoo ammaan tana biyya Arabaa keessatti fi biyya gartee ammaan tana Iraaq faa keessatti Iraan faa keessatti akkamitti practice wanni kun godhamaa yoo laalte exactly akkasitti muudamanii dhufan. Gara keenya san beektaa yoo namni tokko tokko kitaaba referensii irraa laaluu dandeessanii Dr. Abbaas Ganamoo kan barreesse nama meeqaatiitu amantii Profeesar Abbaas Ganamoo Profeesar kitaaba inni barreessan irratti nama meeqaatiitu biyya Iraaq irraa ergamee babal'isuudhaaf jecha Harargee fi Arsii qubatee tokko tokkoon lafa kaa'e. San ammoo anfaan nama gartee galmoota isaanii hunda beeku jechuudha. Hunda beeku jechuun tokko tokko kan hin beeku. Aw abalu jedhanii. Jarri sun hundi bakka isaan irraa dhufan beekna. Wanni isaan geggeessaa jiran nama keenya garuu akkamitti fudhachiisan. Qaalluu jedhaniiti sirna saniin fudhachiisan. Kunneen warra aantummaa waaqaa qabuudha. Akkasitti tolfachaa suutatti gara sinnu galfachaa deemanii jechuudha. Laalamma bakka galmi jirutti eega sirni gadaa kufee rooliin warra adda addaa hundi hafee kabiraa kana fidanii ittiin makan. Hojiin isaanii eebbisuma qofaa jedhanii. Waan dhimma gartee ammaan ta'e warra westii kana yoo laalte gaafa fincilli duraa kan biyya lafaa addunyaa kana duraanii warra westii kana dura amantii bulchaa ture beeke. Akka amantii bulchaa ture. Booda amantiidhaa fi isteetii adda baafnu jedhaniiti garuu addaan waliin baahu wanni waan addaatti hin jaan. Bulchinsaa fi amantiin adda jaan. Garuu kan keenya wal qabatee deema. Tan duraati maali jecha waan wal qabatee deemuuf ni beektaa? Sirnicha hundaa'uu nuti keenya waaqa biraan dhufne beeki. Keenya ofiif tolfanne nuti. Sirna bulmaataa kan akkaataa waaqa ittiin galateeffannus kan akkaataa itti walii wajjin jiraannus hunda isaa nutu tolfate. Garaagarummaan keenya isaan waaqa biraarii nu dhufee jedhanii abaluun nu fide jedhanii akkasitti lakkaawwatanii himatanii achi keessatti warra abaabilee isaanii tarreeffatanii galata galchaa fi guyyaa guyyaan oolanii jechuudha. Kanuma wanni inni siin jechuu barbaade isa sana irratti. Baay'ee gaariidha waan na yaadachiiste wayiitu jira waa'ee ayyaana kanarratti. Ayyaanni jechuun ani maatiin koo warra ayyaanaati. Ayyaantudha warri keenya. Ayyaanni ayyuu aanaadha maqaa dhumti sun iyyuu ayyaana jedhameetuman jiru. Ayyuu aanaa waaqatti jedhama. Ayyaantuun immoo ayyuu aantuu ayyaana sana ayyaanni suni kan irratti bu'uudha. Amman hubadhetti maqaan kun akka kanatti deema. Gaariidha kana asumarratti bira dabarraa irra guddaan waan sadeessoo kan itti aanu ammallee naa tuqxee turte irratti si dhaabuu hin barbaanneefini. Akka aadaa Oromootti gadaan sirna Oromoo keessaa sirna bulchiinsa Oromoo sirna aadaa duudhaa waa hunda of keessaa qabudha. Kunis immoo seerota shanan odaa seeraa tu jira. Mee isaan kana
Obbo Badri akkamitti mee nu hawaasa keenya kanaaf jirraa miidiyaa irraan nu dabarsitu? Laali sirni gadaadhaa jiruu fi jireenya saba Oromoodhaati. Akkuma reefuun tasiin jeesanii yoo ittiin bulmaata hoggaa ittiin bulmaata jettu ittiin bulmaata kana keessatti ayyaanotaa jira miti. Bar laal ayyaanotaa jira. Ayyaana irreessaatii jira. Ayyaana irreessaatu lama qabnaa miti. Arfaasaa fi birraa. Gurguddaan lamaatu jira. Ayyaanota biraa xixiqqaadhaa jira. Ayyaana Ateetiitii jira. Ayyaana Hormaataatiitu jira. Isaan kana hunda hammateeti laale akka bulchiinsatti bulchiinsa. Akkaataan ammoo ayyaanonni kun hundi ammaan ta'a fakkeenyaaf biyya kanatti haa fudhannu. Namni keenya beektaa waan tokko simplify godhanii yoo kan dubbannu taate ammaan tana Christmas kana biyya kanatti ni ayyaaneffatanii miti. Christmas kun bulchiinsa biyya kanaa keessa jiraa? Hin jiru. Dhiibbaa akkasii miti. Siigalee miti. Sirna bulchiinsaa keessa jiraa? Hin jiru. Amantiidha siin jaanii miti. Keenya bira hoggaa ga'e maaliif tokko amantii ta'ee tokko immoo bulchiinsa ta'a. Keenya garuu kanan qabu kanin siin jechuu barbaade. Keenya sirni maali jecha biyya teenya irratti sirna ifi tumanneen bullaa bara. Akka keenyatti akka warra kaan gammachiifnee takka warra kaan wajjin akkaataan hiriiroo itti wajjin qabaanu adda. Kaan keenya kaan fakkaachuun irra hin jiru. Lafti addunyaatun warruma ollaa keenyaa qofaami. Chaayinaa jira, Jaapaanii jira, amantii fi dhugoomfata adda addaa qaban, akkaataa sirna mataa isaanii qaban. Kuni fayyummaa namaatii fi ayyaantum waanuma warra keetii walitti si hidhu. Ati amma halkanii guyyaa baatee guyyaa torbanuu haatee waggaa keessa sirna biraa geggeeffachaa baatee warra biraa masgidaa fi cheerchi deemtee waammachaa ooltee waggaa keessa al tokko haatee irreeffattee aadaa Oromoo ta'e waggaa jettu it doesn't make no sense. Siigalee miti. Maali jecha namni tokko haaf ta'uu hin dandeessu ati. Takkaa of taatee jiraachuudha. Takka ammoo ulfinaa fi kabajaa ifitti godhuudha. Aadaan tee maali? Dhugaadha. Aadaan nu harkaa baddee jirti. Deeffachuu qabna. Akkaataan itti deeffannu immoo afaaniin haasofneetiin ittiin jiraanneeti. Siigalee miti. Sirni gadaatiis isuma kana keessatti wanni keenya hundinuu hammatamee jira jechuudha. Sirna bulchiinsaa akkatti waliin jiraannu hunda isaa ammaan tana yoo sitii hollaytee ati gadheenya dhufte malee gaafa duraa gaafa biyya dhuftee yoo gaa'ila godhachuu barbaadde takkaa cheerchi dhayita takkaa masgiida dhayita. Amma kan sivil jaan kuni eega gartee namni hundinuu amantii wal fakkaatuun hordofuu waan amantii kanaas namni lagachaa jira fudhachaa nuuf hin jiru eega jaanii kan sivil jaan kun kan sitii hollaqanii gaa'ilummaa isaanii namni mirkaneeffachuu kun dhufe jechuudhaaf hin siin jee. Kan keenyaas akkasumas sirnuma gadaa keessatti hundaa'uu qaba. So sirni bulchiinsaa akkaataa akka odaaleen shanan jiruusi bakka Oromoon gaafa san tiraanspoorteeshinaa fi karaan adda addaa hin jiru. Garuu jilli naannawa hundarraa dhaqa. Ganna 8 abbaan gadaa 10 hin jiru. Abbaan gadaa tokkuma. Caffee jira malee abbaa gadaa eenyu kun gaafa gartee sirni gadaa caccabee namuu ganda ifitti galee akka mootii faa ta'uu barbaadee jechuudha. Maal jecha sirna mootiidhaan qabnu nuti. Sirni mootiidhaatii fi sirni gartee dimokiraasii kan akka sirna gadaadhaa waan wal faalleessu. Sanii fi faranjiin gaafa biyya keenya dhuftee sirna gadaadhaa harkanii gaafa Booranaa fi ammaan Asmarum Laggasaa yoo kan agartaate kitaaba isaa irratti tahee jedhaniituma warri faranjiidha warri Ingiliz biyya san dhaqan sirna dimokiraatii kan isaan caalu waan harkaniif jecha sirna chiefs kan jedhu kana maal jecha kan hierarchy kan monarchyidhaan wal fakkaatu sirna moototii kan isaan tolfatan sanii wajjin wal fakkaatu sana achi dhandhaaruudhaaf wanni godhaa turan. So inni kuni wanni adda addaa bifa kana fakkaati. Kan Oromoodhaa garuu isa kanaan tokkoon waliin argu.
akkuma gartee bulchiinsi sunis akkasitti deema jechuudhaaf shanan odaan shanan jiranis bifa saniin roteeshinaan naan akkasitti deemanii wanni gaggeeffatan malee tokko tokko kaan caalchifataniitii miti. Galatoomi ibsa bal'aa bareedaa nuu kennite. Odaan kun shanan odaa bultum, odaa roobaa, odaa nabii, odaa bisil, odaa bulluqii amma nu badhutti seeronni odaa kana shanan jalatti tumaman dhugaadha. Caffetaa'essi akka nan beekutti caffetaa'essi paarlaamaa jechuudha caffeen walumaa galatti akka afaan Oromootti jechuudha. So caffetaa'essi kuni innumtiyyuu sirna gadaa jalatti taligama malee sirna gadaatii olitti hin taligamu amma nu badhutti. Sirni gadaa kun immoo abbootiin gadaa kuni ani abbaa gadaa waliigalaa jedhamee kan hin arge Booranaa fi Gujiitti hin arge dur gaafan anillee sirna gadaa keessatti amma gadaan koo darbeera daa'ima koo keessara baazawee. So gadaa qabatu bara kana jedhu malee abbaa gadaa addatti kuni abbaa gadaati naan jedhanis really yaadadhu. Wanti irra guddaan bulchiinsi sirna gadaadha. Waan guddoo nama gammachiisuu fi faranjiillee hawwatu isarratti hedduu hayyoota keenya darbaniin hin boonna. Warra duukaa bu'ee nus karaa buustan isiniinis hin boonna. Asitti kanatti aansee bifa adda addaa tokko waa'ee aadaadhuma kana keessaa hin baanu. Aadaan keenya maalummaa keenya erga jenne. Amma dhimma uffannaa aadaa tokkotu dhufee uffata aadaa ta'edhu. Kunoo kan inni amma uffadhee jiru kunis uffata aadaa ta'edhu. Garuu aadaa maalii akka ta'e anuun beedu. Odaadhumatti irra jiraan uffata aadaa ta'edhee uffachaa jira. Amma immoo bifa adda addaatiin ammayyaa'ee modernaal ta'ee ba'aa jira. Uffannaa kana uffannaa aadaa maalii jennee maqaa qabu? Moo uffannaan kun sirnuma isaa eeggedina moo of ta'ee uffannaa aadaa Oromoo sana ta'ee deemaa jira moo akkami? Yoo hin deemne hoo maaliif deemuu dhabee? Gaa inni beektaa aadaan yeroo hundaa'u jijjiiramaa deema. Oriijinaalitii isaa osoo gadi hin lakkifne wanni beekuun sirra jiru. Aadaan akkuma addunyaan tun ammaan tana baay'ee tokko ammaan tana fakkeenyaaf McDonald biyya tokkotti akkam banne dhoorkan beeke. Biyya ammaan tana Noorweey fi biyyoota adda addaa suuqiileen adda addaa kan Ameerikaadhaa kun baay'ee tokko lagatu. Maali jecha nuuf kaamseeti aadaa keenya nu harkaa gataa. Sirna Ameerikaa san nu harkaa godha. Inni kan keenya kuni rakkoon aadaa keenya ammayyeessu amma naaf atiis yoo kan agartu taate akkaataan nuti itti uffannee dhufne kuni uffanni kun halluu waan tokko mallattoo halluulee Oromoodhaa kan Oromoon kan kooti isaatu identify na godha jee qabaatu haa jedhu malee akkaataa ammayyaawee ka jennu sani. Inni kun eessarraa dhufa beektaa? Waaniif akka keenyatti ifirratti amantii dhabinsarraa dhufa. Ifirratti amantii dhabinsarraa dhufa. Sabni kufee of tuffatee afaan ofiitillee dubbachuun qaanyii tahee leedhalloon huccuu aadaa isaa akka Oromoo ganamaa sanitti uffatee deemuuni biyya isaa keessatti xiqqaatee jiraachuu sanirraa kan ka'eetu dhufa. Isa sanirraa dhufa. So inni kun waanuma gartee sirriidhatti ammaas osoo hin beekne kallattii qabsiisuu irratti instituushinoota if danda'an dhabuu keenyarraa wanni hedduun akkuma gartee namni daldaltoonni nama maal jedhan maamiloota jedhanii harkisuudhaa fi waan adda addaa bifa ammayyeessanii alli si xiqqishoo keessan ni jirti beektaa wanni ofummaa san. Garuu aadaa sun akka aadaa osoo hin ta'in waanuma gartee maqaa Oromoo himachuudhaatiitu keessa jira. Maal jecha yoo warra kaaniin wal cinaa nu qabdee nu laalte gaafa dilbataa magaalaa kana keessa nuti magaalaa guddoo keessa jirra. Amma saba kana san isiin hin jiru. Uummanni uffata aadaa isaanii uffataniituma
sirrumatti dubartiinis dhiirrinis deemanii iddoo isaanii dhaqan. Kan keenya immoo idduma gaafa irreechaatillee dabreeti namni kan uffata aadaa isaa ganamaa san uffatee deemu. So inni hundeedhaa achirraa ka'a. Inni lammadaa immoo warra kaan dhaqqabne jechuudha jirra. Warra aadaa isaanii gara hundaan gabbifatanii saba isaanii simsiifatanii ammaan ta'an muuvii warra faranjiidhaa kana laali. Yoo ati nama jara keenya warra Afrikaadhaa oriijinaalii isaanii kana yoo filmii isaanii kan hordoftu taate waan kan gartee daarektarrii kan barreessaan nama keenya ta'e nama keenya ugaan sinjuu gurraacha ugaa ta'e waan keenya ka ganamaati alliisi keessatti agarta. Warri kaan ammoo waan isaanii keessaan dhaban amma filmii warra habashaadhaa yoo halaalu taate suuraa wahii duubbeedha abadan hin dhabdu. Akkuma ati suuraa wanni kana kaa'atte kanatti so dubbiin achirraa dhuftii aadaan ammoo akkaataa ittiin itti teessu ittiin boonuu san eenyummaan kee kuni ana jettee miila ittiin deemtu kana eenyurraa hulli qeeffattu kan keetumaan deemtaa bara. Ifumaaf of jiraachifta biyya teenya irratti abbaa ta'uu dhabuudhaaf eenyummaan keenya sarbamuu sanirraa akkasitti namni ittiinis qaanfatee kaanis ammoo foffooyyeessee bifa warra kaanii fakkeessinee wanni godhuudhaaf yaalla. Isuma san na fakkaata akka nama tokkotti anna. Yeroo waan gaariidha. Yeroo baay'ee nan laala. Bifa adda addaatiin keessattuu alaabaa abbaa gadaa waan qabu bifa mimmiidhagaa adda addaatiin gaafa ba'an garuu orjinaalii isaa Oromoo sana ta'ee as naa ba'u wanni achirraa argu yoo jiraate alaabaadhuma abbaa gadaa sanan irraa argaa. Isuma argeetinan waa yaadadha malee amma uffannoonni adda addaa tokko hin jiru. Bifa adda addaatiin kan biraatiin wal fakkaataniiti wanni irra jiru waanuma Oromoo calaqqisiisu mallattoo Oromummaa qabu odaatu irra jira. So suni waan aadaatti jechisiisuu danda'a. Amma waan aadaa jechuun danda'a. Odaatu irra jira malee wayaa aadaa kanaatti jedheen beeku. Yookiin kan fuudhaa Oromootiin jettu yookiin kan yeroodhuma kamuu uffatan jettu odaadhumatu irra jira. Mallattoodhuma alaabaa abbaa gadaatu irra jira. Akka mee amma kanaan wayaa aadaatiin jedhaammoo normaaliidhuma alaabaa abbaa gadaatu irra jira yookiin odaatu irra jira jennee fudhanna. Laali yoo ammaan tana tiishertiilee takka ammoo waan matatti kaa'atan kana kan Ameerikaatii fi kan Xaaliyaaniitii fi kan biyya adda addaa yoo laalte tiishertiilee haa taatu alaabaa fi hawultiilee adda addaa namni irratti godhata. Suni mallattoolee saba sanii keessaa tokko kan isaan achirra kaa'atan san. Nuti huccuma fedhe irrattuu yoo huccuma fedhe irrattuu gaafa gartee odaan jiraannaan Oromoodha jechuudha. As simple as that. Gahaadha. Gaafa immoo fuutee isa san Oromummaadhaa fi waan biraa waliin maktee rakkoo qaba akka nama tokkotti. Siigalee miti ammaan ta'a. Naagala. Garuu asirratti maalinni aadaan kun maqaa qaba. Tokkoffaa nyaatumarraa yookaan iyyuu nyaanni aadaa mataa isaatti an of danda'e qaba. Uffannaan aadaas kan of danda'e kan yeroo itti uffattu qaba. Yeroo amma malkaa buutus uffannaan ati uffattu hin jira. Amma yeroo wayaa yeroo malkaa buutu uffattu sana har'a yoo uffattee baatee akka gartee yookiin cidhaaf hodhaqxe yookiin waan biraatiif hodhaqxe kan cidhaas amma taasaa of danda'e jira. Akkaataan itti siiqqeedhaan wal qabatu kanatu jira. Waa'ee siiqqee kanallee siiqquma beekuu malee ditteelii isaa siiqqeen hoggana hirree akka bokkuu shamarranii ta'e hawwan keenyaa ta'e nan hubadha. Isa kanatu amma anaaf
clear naaf hin taane odaadhuma sana qofatu aadaa ibsamoo uffatumti sun aadaa sanaaf agartee aadaa yeroo kanaati jedhee specific kan ibsu ta'a. Laali, amma bakka wanni isin jedhee fuulte yoo kaayata taate huccuma federeetti amsoolaa halkan uffattee raftu irratti yoo odaa godhattee at least halluu tokko waan oromummaa kan ibsu achirraa qabda jechuudhaan barbaade. Fayyaa naa ta'e galatoomii gaariidha. Utuu gara haala siyaasaatti hin darbinii Obbo Badirii dhugaatti biyya kana hundee kiyyarraa yaa'anii gaddumaa irreeffachaa guddadhee irreechi naaf haaraa ta'uu baatu biyya kanatti anaaf siyaa walitti nu fidee wal nu barsiisee irreecha bara 2014ti. Obbo Badirii mee irreecha kana malkaatti biyya kanatti biyya baqaa keessatti isayyuu haala ulfaatu kanaan hawaasa kana walitti qabanii dhaqanii aadaa ofii achirratti eenyummaa ofii mallattoo ofii ibsanii sirbis maalis aadaa kee kan ibsu keessaa waan tokko mee bara kamirraa kaataniiti waan kana hundayyuu kan geggeechaa turtan waa'ee irreecha biyya kanatti Torontoo Ontaariyoo kana. Isa kanallee beektaa asitti hangafootaatu jira warri isaan na duratti eegalanii isaan fayyaa ta'anii isaan yeroo takkallee ozoon maqaan dhoohinne bira hin darbu Dr. Kuwee Kumsaati obbo Kitaabaadhaa obbo Raayyaa Caalaatii fi namootan biraatis bara dheeraadhaa fi aadaan teenya tan gartee Oromoon wanni waliin qabu beektaa aadaa ofii maleedhaa waan biraa of harkaa dhabe beektaa poolitikarra walii galuu didee amantii garagaraa hordofuu eegalee wanni keenya kunuunfannee kan deebifannee nuti hundinuu bakkuma jirrutti taanee aadaa keenya qabachuun murteessaadha. Akkuma gartee yoo kan yaadatu taate sabni keenya kuni sadarkaa gosa gosatti gallee qomo qomotti gallee bal'atee achiin bifa sanis sadarkaa deebineerraa kaaneeti deemnee akka sabaatti mul'anne akka sabaatti deebine gartee bakka sabummaa keenya nu hanqisanii maqaa adda addaa nutti moggaasanii of nu jibbisiisanii biyya teenya nu harkaa fudhatanii nulleen walii keenyallee wal wallaallu san geenyeeti achi boodaan eega akka sabatti jiraanne akka sabatti maal waliin qabnaa bakka adda addaatiin waan jijjiru waan hambaa hafte tan mul'attu ta gara ammallee jirtu ta lubbuu qabdu jechuun sabni ammallee practice godhu amma sirni gadaadhaa Booranaa fi Gujii keessatti ammallee functional hojjechaati jira miti waan akkasirraa kaaneeti waan kana fuuldura oofnaa isa juusan gartee aadaa teenyaa fi duudhaa keenya haganamaa ni deebifna innee eeguma eegallee ammaan ganna 16 fi dhiiroo ganna 16-17 ni ta'a eegaan itti hirmaachuu eegalee waan kanaas kan kooti jedhee keessatti hirmaachuus eegalee hagaan danda'utti waan naaf danda'ame keessattis gumaachuu eegalee egaa hagas ni ta'a. Ulfaadhu baay'ee galatoomi. Anis waa'ee irreechaa kana waggaa ka'an xiqqoo tokko nan gammada. Daa'ima ta'anii toggaa malkaa dhaqanii malkaa deebi'anii warri keenya waaqalan kana kochee wayii jala deemnee nyaachuu itti jalatti waan guddanneefi bareedadha. Utuu mee aasaa keenya waa'ee sirnaa waa'ee aadaa irratti xumurree hin darbinii safuudha Oromoon. Safuu waaqaaf safuu lafaaf safuu abaluufillee safuudha. Maalidha safuun kun obbo Badirii? Laali safuuni waan safeeffattuutu jira. Akka uummatatti akka sabaatti ammaan tana xiqqaan guddaa kabajuu waan ammaan ta fakkeenyaa fi Oromoon muka hin ciruu marga hin muruu waan hedduu achi keessa jiraataa muka kan jige wanni godhaa
safuudha jechuuni sirna jiruu fi jireenya kana baalaansii godhu jechuudha safuu jechuun. Yoo hiikaa isaa kan akkasii barbaadde isa gartee akkaataa jedhamu akkaataa warri faranjii jedhan kanatti that's the balancing one haala gartee toltuu fi badduu fi hunda isuu jiruu fi jireenya hunda kan baalaansii godhee waliin deemsisu jechuudha. Tokko tokkorra osoo hin ejjenne osoo miine ani guddaa dheettee xiqqaa osoo miine safuun akkasi. Guddoo galatoomi hedduu galatoomi waan hedduun nan sirraas baradhe daawwattoonni keenyas akka sinirraa baratan nan abdadhaa daawwattoota hordoftoota Jirraa miidiyaa qophii marii aadaa fi duudhaa Oromoo irratti abbaa Ayyuu obbo Badrii Adam waliin gochaa jirra. Tamsaasa keenya kallattiidhaan kan istuudiyoodha isiniif dabarsu ogeessi istuudiyoo Liiban Kumala guddataati. Anis kan isiniif qopheessee dhiyeessaa jiru qajeelaa ejjetaati. Obbo Badrii dubbii haasaan keenya gara xumuraa adeemaa jira. Anis asuma hin kaarruu koo ibsaatuma si wajjin xumuruudhaaf deemutti jira jechuudha. Mee Obbo Badrii Oromoof Oromiyaa ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jiran akkasumas maatii kee jaalattu dhaamsa maayii carraa bal'aa kanan sii kenna waan barbaadde daqiiqaa 5 naa jedhe. Egaa dirqaatina ni beeyta ani nama haasawaati miti. Wanni dhugaadhaan isin jee saba kiyyaa hedduun jaaladha. Akka sabatti wal malee eenyuu hin qabnu kaayoo saba keenyaa haa qulqulleeffannu. Inni kun siyaasaa kana hordofaa, inni kun siyaasaa san hordofaa, inni kun amantii san hordofaa. Maali yeroon itti jennu hin jirtu. Yeroon tuni yeroo eenyummaa keenya baraarfannuudha, biyya teenya baraarfannuudha. Kanaaf jecha waan nu danda'amaa cufa haa goonu. Hoogganoota keenya kan mana hidhaa jiraniis kan halkanii guyyaa namni karaa adda addaatiin bahee waywaachaa jiru. Nuti hundinuu waan nurraa eeggamu yeroodhaan akka goonu taa'anii wal eeguun hin barbaachisu. Namu akka nama tokko tokkotti dirqama keenya dantaa dhuunfaa keenyaa achi keenyee dantaa saba keenyaatiif waliin haa dhaabbannu. Kanumaan hundinuu namni hedduun isuma kana dhaamaa garuu afaaniin dubbachuurra gochaan dubbiin bakka gocha saniin warra gochaan mul'isu nu haa taasisu. Tole Obbo Badrii Adam guddoo galatoomi isiniin jenna. Haasawa keenya marii dhimma aadaa fi duudhaa Oromoo irratti har'a Obbo Badrii Adam waliin goone Jirraa miidiyaan asuma irratti obbaafachaa jirra. Galanni guddaan Obbo Badriidhaaf Jirraa miidiyaa irraa jabaa isiniin jenna. Kan qopheessee isiniif dhiyeesse qajeelaa ejjetaati. Galatooma turtii gaarii. Galatooma isinis galatooma jabaadhaa. Ayyaanuu ta'e.